Sagantaan nyaata addunyaa WFP mankuusawwan isaa magaalota Dasee fi Kombolchaa turan finciltoota TPLF'n waan saamamaniif deeggarsa nyaataa kennuu addaan kutuu beeksise. Dubbii himaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka himanitti finciltoonni mankuusawwan kana yoo saaman hojjettoota dhaabbatichatti qawwee itti laggoomaniiti jedhan. Hamza Hussein. In Ethiopia, our humanitarian colleagues tell us that a large quantity of humanitarian food supplies, including nutritional items for malnourishment. Jarmiyaalee idil addunyaa namoota sababa waraana waliinii Itoophiyaan miidhaman gargaaran keessaa akka ta'e sagantaan nyaata addunyaa mankuusaawwan haleelaman kunneen keessa ka ture nyaata madaalawaa daa'imman hanqina nyaataan miidhamaniif oolu dabalate kuusaan nyaataa guddaan jalaa saamamuu hime. Dubbii himaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Stephen Dujarric saamicha mudateef TPLF fi hidhattoota naannoo himatan. Food escalated into mass looting of warehouses across Kombolcha in recent days, reportedly by elements of the Tigrayan forces. Hannii fi saamichi nyaataa fi mankuusaa magaalaa Kombolchaatti dhiyeenya mudate miseensota humnoota Tigraay fi jiraattota naannoo tokko tokkoon akka raawwate gabaasa qabna. Hammi nyaataa saamame ammatti sirriitti beekamuu baatus gochaan kun rakkoo amma jiru daran akka hammeessu garuu mirkana jechuun dubbatan. Tigray, Amhara and Afar are now in critical need of food assistance. Hojjettoonni dhaabbatichaa achi turan sababa meeshaa waraanaan doorsifamaniif saamicha kana dhaabsisuu hin dandeenyes jedhaniiru qondaalli kun. Food program teams on the ground were not able to prevent the looting in the face of extreme intimidation. Hojjettoonni dhaabbatichaa saamicha mudate hambisuu hin dandeenye. Sababni isaa hidhattoonni afaan qawween doorsisaa waan turaniif. Kun hundi kan irra ga'e yeroo isaan Dasee fi Kombolchaatti deeggarsa raabsaa turanidha. Haalli kun sochii nutii fi UN uummata rakkataa gargaaruuf goonu ka duubatti deebisuu fi ifaajee keenyas kan gadi xiqqeessuudha. Har'aa fi kaleessas konkolaattonni gargaarsaa keenya 3 hidhattootaan fudhatamuun tajaajila isaaniif oolfamaniiru jechuun rakkoo irra ga'aa jiru dubbatan. Also yesterday and today 3 WFP trucks used for humanitarian. Waraana kaaba Itoophiyaatiin walumaa galatti namoonni miliyoona 9 ol deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan dhaabbati biyyoota gamtoomanii ibseera. Saamichi mankuusaawwan kanarratti raawwatame rakkoo hanqina nyaataa duraanuu hammaataa ture daranuu hammeessuu danda'a yaaddoo jedhu qabaachuu hima UN. TPLF dhimma kanarratti amma dura deebiin kennine. Himataawwan wal fakkaataa amma dura irratti ka'aa turan garuu ni waakkata. Magaalota dhiyeenya to'annoo mootummaa jalatti deebi'an keessatti finciltoonni hospitaalota dabalatee misoomawwan bu'uuraa hedduu barbadeessuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Keessaahuu mootummaan naannoo Affaar waraana kanaan daran miidhamuu himata. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Affaar obbo Yaasin Habib bu'uuraaleen misooma fayyaa waraana TPLF'n barbadaa'uun damee fayyaa akkaan laaffiseera jedhan. ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ አንድ ሆስፒታል ከ60 በላይ ጤና ተቋማትን ነው እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ዲስትሮይ ያደረጉት እና አጠቃላይ ጤና ጃርሚያሌ ፈያ ጉቱማት ሰደርካ ጀዳሙን በርበዴሰን ሆስፒታላ ቶኮ ፊ ወሉማ ገለቲ ዳብሌን ፈያ ጃተ መጫላን ጉቱማት በርበዴሰን ይደመን ወሊ ገለቲ ደሜ ፈያ ፊ ስርነ ኬኒንሰ ፈያ አጀሰን ይደመን ቡፈታሌ ፈያ ኩለቶርባ ሆስፒታላ ቶኮ ኬላዋን ፈያ 42 ta'an balleessan marfee tokko osoo hin hambisiin meeshaalee fayyaa saamanii deeman yeroo ammaa tajaajila fayyaa kennuun baay'ee rakkisaadha. Sirni fayyaa bututeera keessattuu buqqaatotaa fi daa'imman akkaan miidhamaa jiru. Hawaasa diigame bakkatti deebisuun mataan isaa qormaata guddaadha. ከዛ በተረፈ ደግሞ የህፃናት ስነ ምግብ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። አሁንም እነሱን ወደ ቦታ ለመመለስ ወጣት ስራ አይደለም። Sagantaan nyaata addunyaa ibsa torbee dura baaseen naannolee Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti namoota deeggarsa barbaadan miliyoona 9.4 keessaa 80 jechuunis miliyoona 7.8 kata'an sababa waraanaatiin iddoo deeggarsa qaqqabsiisuun rakkisaa ta'e keessa jiru jedhe. Lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii naannoo Amaaraa keessatti akkaan dabaluu ka hime dhaabbatichi wayita amma naannicha keessa namoonni deeggarsa barbaadan miliyoona 3.7 gahuu hime. UN'tti bakka bu'aa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee mankuusaan sagantaa nyaata addunyaa Kombolchaatti kan saamame TPLF'n ta'uu himanii saamicha mudateef jiraattota naannoo himachuun garuu ta'e jedhanii kanneen miidhamaa jiran yakkuudha jedhan. Humnoonni TPLF konkolaattota fe'umsaa 1,110 ugguranii waraanaaf dhimma ba'aa otoo itti jiranii har'a dubbii himaan UN konkolaattonni 3 humnoota mootummaan qabaman jedhee himachuun dubbii haqa jallisee ta'uu eeran.
dhaggeeffattoota keenyaa odeessaalee gaggabaabootan dhaabbanni idila addunyaa mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ gabaasa bara 2021 Itoophiyaan gaazexeessitoota 9 hidhuun biyyoota Saharaan gadii keessaa lammaffaarra jirti jedhe. Gabaasichi gaazexeessitoonni 9 Itoophiyaa keessatti hidhaarra jiraachuu ibsuun waraanni mootummaa federaalaa fi finciltoota naannoo Tigraay keessa jiran waliin gaggeeffamaa jiru hidhaa kanaaf sababa ta'uu himeera. Gaazexeessitoota hidhuun Chaayinaan akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaarra jirti. New Zealand kaayyoo lammiilee dhaloota egeree tamboorraa bilisa ta'e uumuu jedhuun sijaaraa fi oomishaalee tamboo kan dargaggootatti akka hin gurguramne dhorkuu fi seerichi bara dhufu yoo raggaasifame kanneen umriin isaanii 14 gonkumaa tamboo bituu hin danda'ani. Dorgommiin miidhaginaa gaalaa Saawudii Arabiyaa irratti gaalli 40 akka hin dorgomne taasifame. Qoricha namtolchee miidhaginaa dabalu fudhataniiru jedhamuun gaalleen kunneen kan haqaman. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. UAE, Turkey, Iran. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Jeffrey Feltman dhimma Itoophiyaa irratti mari'achuuf gara United Arab Emirates, UAE, Turkey fi Masrii har'aa qabee imalu. Dubbii himaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa Ned Price ibsa roobii kennaniin mootummaan Ameerikaa lola kanaaf tarkaanfiin waraanaa furmaata hin ta'u jedhee akka amanu yaadachiisan. Ergamni ambaasaaddarichaas waraana kana dhaabsisuuf dippiloomaasii furmaata isa duraa dhumaa fi isa qofa tahee gochuun qaamoleen wal waraanan haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuun garaagarummaa isaanii mariin akka furan taasisuudha jedhan. Jeffrey Feltman biyyoota kunneen waliin mari'achuuf maaliif filatanii jechuun siyaasaa fi dhimma nageenyaa baha Afrikaa kan qoratan Dr. Awwal Aloo gaafadheen ture. UAE, Turkey, Iran yeroo ammaa kanatti mootummaa Itoophiyaa wajjin walquunnamtii adda addaa qabanii Chaayinaas dabalate. Keessattiyyuu rakkoo tasgabbii fi nageenyaa wajjin wal qabateetiin at least waggaa dabre kana eega waraanni Tigraay wajjin eegalame biyyoonni kunniin mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsa adda addaa gochaa jiranii odeeffannoo jedhutu jira. Kun immoo odeeffannoo qabatama qabuudha. Waraanni kun itti fufuudhaaf rakkoon nageenyaaf tasgabbii wajjin wal qabateetiin jiru kun itti fufuudhaaf gaheen biyyoonni kun taphatan murteessaa waan ta'eef biyyoota kana wajjin hubannoo haga tokko qabaachuun barbaachisaadha wanta jedhuudhaan itti fakkaata. Keenyaas asin dura deemaatiin turanii humnoota lamaan kanneen walitti fiduudhaaf hojii adda addaa hojjetaatiin turanii. Kanaaf mootummaa Keenyaa wajjinis hariiroo akkasii qabaachuun isaa wajjin haasa'uun barbaachisummaa multilateral relationship irratti rakkoo kana hiikuudhaaf kaa'aatiin jiran mootii sanatti fakkaata. Biyyoota kunneen wajjiniin mari'achuun dhugumaan bu'aa dippiloomaasii ni fida. Walumaa galatti immoo bu'aa akkas jedhamu kan murteessaa ta'e fiduu danda'a jettanii yaadduusin? Biyyoonni amma maqaa dhoofne kunniin karaa adda addaatiin gahee adda addaa taphataatiin hin jiran. Meeshaa waraanaa fakkeenyaaf mootummaadhaaf dhiyeessaatiin hin jiranii. Akkasumas Ameerikaan yeroo dheeraadhaaf dhiibbaa adda addaa mootummaa Itoophiyaa irrattis warra Tigraay irrattis godhaatiin hin turan jiranii. Rakkoon kun karaa nagahaatiin haa hiikamu hooqa jedhamu taate dhiibbaan mootummaan Ameerikaa akka mootummaa tokkotti godhu mootummaa Itoophiyaatii fi warra Tigraay qofa irratti osoo hin taane humnoota naannoo jiran kana akka waraana kana karaa adda addaatiin gargaaraatiin jiran kana irrattis dhiibbaa qabaachuu qaba. So dippiloomaasiin akka hojjetu humnoonni lamaan kunniin mootummaa Itoophiyaatiif Tigraay jechuudha. Gadi taa'aniitiin mari'ataniitiin karaa nagahaatiin haasa'aa rakkoo kana hiikuudhaaf qophii ta'uu qaban. Kunniin ammoo rakkoo fi ilaalchi gara waraana kanaa jalqabayyuu geesse rakkoo karaa nagahaatiin hiikamuu miti jedhaniitiin wanta yaadanii fi gara waraanatti seenanii jiranii ammas ilaalchi jiru karaa waraanaatiin hinjifanneetiin rakkoo kana furraa wanta jedhutu jira karaa lachuun jechuudha. Hagammaas dhiibbaa adda addaa irratti godhamaatiin ture reejistii godhaniitiin turaniitiin jiranii ammas yoo mootummoonni addunyaa dhiibbaa humnoonni kun reejistii gochuu hin dandeenye irratti godhaniitiin dhiibbamaan gara nagahaa fidan malee fedhii isaaniitiin gara marii wanta dhufanii fakkaatu wanta ilmaan dura mul'atees waan san deeggaru hin fakkaatu. Kanaaf mootummaan Ameerikaa dhiibbaa adda addaa godhaatiin jiranii akkaan ilaalutti warri Tigraay kaluu kana lafaas hin dura qabatanii turan keessaa bahuun isaanis gara tokko kan mul'isu haasawaa fi marii wahii akka jirudha. Kun ammoo gara duubaatti akka hin deebine
humnoota amma mootummaa Itoophiyaa gargaaraa jiran kanas hundiniyyuu wal hubannoo tokko akka qabaatu humnoota influensii irratti qaban isaanis dhiibbaa akka godhanii fi wanti kun karaa nagaatiin akka xumatuudha natti fakkaata ilaalchi isaanii. Ultimately kun hin ta'amoo hin ta'uu kan jedhu kan murtaa'u waan adda addaarratti waan hedduurratti tokkoffaa humnoonni lafarratti wal waraanaatiin jiran kunniin waan amma itti deemaatiin jiru kan akkamitti ilaalanii wanti jedhu murteessaadha. Yaani araaraa kan dhiyaate kun bu'aa nu qabaachuu danda'a. Wal amanuu ammoo dandeenya. Yookaan waliin amanne taate gaarantiin waliigalteen kun irra ooluudhaaf jiru maa'inni eenyufaatu gaarantii godha wanta jirutti murtaa'aa jechuudha. Osoo waliigaltee sanirra hin gahanin waan dursineetiin danda'amuu hin danda'u wanta jedhu irratti mootummaan gosutti definitively haasa'uu hin dandeenyu garuu mootummaan Ameerikaa humna qabanii qabeenya qabanii influensii biyyoota irratti gochuu danda'an kana itti fayyadamaniitiin yoo dhiibbaa gahaa kan godhan taate humnoota kanneen gara marii akka dhufan gochuu waan danda'an natti fakkaata. Gaaleen climate anxiety yookiin dhiphina jijjiirama haala qilleensaa jedhu sodaa ho'i dachee dabaluun wal qabatee dhufu ibsa. Ogeessonni fayyaa sammuu jijjiiramni haala qilleensaa sammuu keenya irratti dhiibbaa gaarii hin taane qabaachuu malaa jedhu. Kunis yaaddoo egereen dachee attam tahaa kan jedhuu fi akkasumas hongee fi bubbee naannoo mancaasu keessa jiraachuurraan dhufudha. Emma Lawrence London Imperial University irraa dhimma kanarratti hubannoo kenniti. Climate anxiety is one of a few terms that are kind of cropping up, including eco-anxiety. Jijjiirama haala qilleensaa waliin wal qabatee sammuun jeeqamuu, dhiphina jijjiirama haala qilleensaa, yaaddoo geeddaramuu sirnaakkoo, gaaleewwan jedhan addunyaan akka haaraatti walitti jirti. Gaaleewwan kunneen jijjiirama haala qilleensaa sababa godhachuun rakkoo fayyaa sammuu ibsuuf faayidaa irra ooluu jalqabaniiru. Dhugaa yookiin muuxannoo jijjiirama haala qilleensaaf deebii kennuuf miira jabaa fi dhiphinaa kan ibsanidha. Qorannoon joornaalii beekamaa Lancet irratti ba'e akka agarsiisutti dargaggoonni 10,000 ol biyyoota 10 irraa gaafataman waa'ee jijjiirama haala qilleensaa dhiphina yookiin gaabbiin itti dhaga'ama. Jireenya keenya guyyuu irrattis dhiibbaa geessisaa jedhu. Eemaan namoonni kana dura dhibee fayyaa sammuuf saaxilamuu ta'an jijjiirama haala qilleensaa kanaan qaamaan illee miidhamuu danda'u jetti. People with pre-existing mental illness are more physically affected by heat. Namoonni kana dura dhibee sammuuf saaxilamuu ta'an jijjiirama haala qilleensaan qaamaan waan miidhamaniif jijjiiramni kun carraa du'uu isaanii ol aanaa godhuu mala. Jijjiiramni sirnaakkoo fayyaa sammuu irratti waan kafalchiisuuf ifatti beekamuu baatus dhiibbaan isaa guddaadha. Jijjiirama haala qilleensaa kanaan irra jireessaan kan miidhamu immoo biyyoota Afrikaadha. Burundii keessatti barattoonni yuunivarsiitii harka 85 ol lola caalaa balaa uumamaan buqqaaniiru. Haroon Taangaanikaa dabalaa dhufuunis namoonni qe'ee isaaniirraa akka baqatan godheera. Rogeessi jijjiirama haala qilleensaa Burundii Emmanuel Niyoyaa Bikoze akka dhuunfaatti balaan uumamaa dhiibbaa isarra geessise dubbata. Dhiibbaan jijjiirama haala qilleensaa hamaan namoota dhiphina sammuu qaban irratti mul'achaa jira. Kan immoo anillee argaan jira. Dhiibbaan isaas narra gahaa jira. Kanaafan furmaata waaraa barbaada. Namoonni kan abdii kutatan kana dura mana bareedaa qabaatanii amma ala buluu yeroo jalqabanidha. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qabannee goolabnee jirra boor walitti dachaana gaaritti bulaa.